si gaafatte bar. Doktori na fedhaatiin dubbatu jaartii tiyya. Natti madhaa'u badii qabaatte. Maal kiyyaa? Jaartii kiyya. Maal sodaa obboleettii si kennee nana si immoo jaallee gootti deebitanis jaartii kiyya jettu afaanuma guuttanii. Rabbi obsa si haa kennu. Si sobde wanti. Akkanuma dubartiin fungaan. Muudititti qabatti. Waggaa meeqa erga jaartii godhattanii? Ijoollee 5 irraa qaba biyyatti. Fardaan fuudhe. In beekti haati seeratu itti dabalu gaafadhu yoo barbaadde. Waa yoo ansi sobe intalli keessa ansi sobdi. Biqiltuu. Biqiltuu maa yaamtare biqiltuu irraa haasa'an jiru bari inni anarraa haasa'ara. Wai, doktora lamaanii amma kamiin doktor jenni? Wajjin barattanii doktorummaa kana jiru. Walumaan xumurre garaagarummaan jiru isin Itoophiyaatti xumurtee an Chaayinaa biraa deeme qabxii guddaa fide. Allaqa. Jaalallee mana barnootaa turre kutaa 4tti xalayaa barreessee fi 6tti wal fuune jidduma kana haga barumsa xumurutti ilmaan 5 arganne. Ilmaan warra kennine barumsa kenna xumurre. Allaqa. Inni si quraana qabdee kakattoo dingiliidha itti quraana qabdee kakatte bar. Qalbiin dubartiitii fi akkuma harmi jaraara qalbiin dubartii irraa dhiisun dogoggora. Hinaafte faa ta'uu mala. Waan jaartiin biraati. Jaartii guddoo. Hara ijoollee 5. Dheengadda Dubaayitti takkisee isii waan qabdu gurgurattee leenca kenne tuchisin argu shiikota Dubaayitti ni jaalatan keessaa isii takkittii malee jira namni leenca naa kenne. Ati kanumarraa siin galu. Amma doktori rangaafii tokko bara gaashi gaafii tokko gaafadhee waa tokko irraa bara. Nama kuma dhibbaa fi meeqa irratti gisee isiin leenca waan qabdu daaba warqa gurrarraa gurgurattee leenca kennitu akkamitti ilmaamuu dadhabde ati waan kana ilma sanyii mootiitii miti. Dhugaa dubbachuuf leenca sana wajjin binne leenca sana. Doktor annama akka wajjin deemtanii sii dhiisu naa dhiisi jedhi yoo sii dhiisa. Hin jaalatte. Jaalladhee onneen na dhootee dhe baali akkee maanyawe. Jaallachuu qof miti doktor. Amma na gabroomsite bar obboleessa koo gabroome inni siin jettu suni doktor biiftuutu na gabroomsite. Siif lolaa jirti isiin? Isiin obboleettiidha. Doktor biiftuun jaalallee waggaa 4ti. Yoo siin waan isin jette malee hin godhuan. Yoo siin ilkaan akkasitti rigatiin akkanatti rigadhu jette akkasitti rigadha. Kophee gurraacha malee hin uffatu yoo siin jette gurraacha malee hin uffadhu. Kaalsii gurraacha malee hin uffatu yoo siin jette malee kaalsii hin uffadhu. Uffata gurraacha uffadhee dhufu. Wayikaa uffata gurraacha uffadhee dhufu naan deemtee jijjiirrattu malee jettee diimaa na uffachiifte. Ati Dubaayin jirtaa? Lakkeen Saudiin jira. Suudii teessee Dubaayitti jaalatte? Maal isin doktorri achi teessanii achitti wajjin barattanii ilmoo sana akkamitti irraa argattan? Suudii teessee Dubaayi jaalatte keessuma deebise. Akkasii. Walla anta majnuun kabiir. Fira yoo qabaatte si haa hidhatan. Oh my god. Doktor amma maal tafaan si qabeen dubbattu akkasuma doktoriin kan callifte bar. Maal yoollee walitti dhufeenya wayii keessaan qabaattan yoo akka dibbataa sirraa hin baane. Qola sana dhaga'uu didde ani si hime. Biiftuun guyyaa baatee galgala hidhi yeroo siin jedhu. No. Hin dhaga'u. Biqiltuu sorry waa'ee kiyyarra. Doktora Silii ilmoo yoo irraa qabu yoo ta'e ilmaan doktora Silii wajjin fuudheen guddisa malee an wanti asirraa irraa dhalate hin bada jedhee waan hin amanneefi akkuma ilmoo kootiitti guddiseen doktor biiftuus fuudha malee abada hundi isaan jiru neebar. Lakka alhamdulillah an fayyaa qaba waan ilmaan kiyyaa guddiftuuf hin jiru. Ilmaan kiyya waan naa guddiftuuf hin jiru jedh. Ayyee inta iyyuu akkas taana.
ilmaan kiyya waliin Ta'e haasa'u qoba. hin jiru. Tama obboleessa siin jedhaati xixiqqatu sanatti yoo deebitee ta'u humna keetii tan. Isii amma doktor dhugaa dubbachuu fi beektaa amma yoo onneedhaan nama jaallatte malee afaaniin nama jaallachuu hin utuma afaaniin nama jaallatte onneen kee yoo itti sirrifate yoo onneen hin jaallanne jaalala dhugaan ta'u. Amma isii doktora kanarraa inuma maraadhe maal jedheen sitti ma dhugaa dubbachuu. Sapiraayizii homaa kana gooteere ababaa bittee isaan ergitee fi mee jaalala isii keessatti waan goote natti nagarsiisi ragaa qabatamaa hojii akkasi amanuuf. Tokko Soda. Doktor. Doktora lamaan wallutti bahe doktora lamaan. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Maal go'aa jirtan daa'ima inshaallah timartitanii. Eenyu daa'imni? Siika. Bar ilkaan fixatee Anamu. muka biqilchaa jira. Ijoolleen wallolaa hin araarsaa. Wallolanii jennaa hin araarsaa jira. Sirratti wal lolanii. Lakki akkasumatti wal dhabani. Nuun gayaa ka dubbii nu barsiisa. Eega doktora Chaayinaatti waggaa 27 barate yoo kanan furre eenyuyyuu furuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf. Tunillee Dubaay jirti. Isiin wal biran jiran adda adda jiru. Eessa jirti? Dubaay ma jirti garuu? Ani Dubaay hin jirtu. Dubaay miti biyya biraati. Biyya biraa Dubaay hin jirtu garuu. Eessa jirti? Beeruut jirti. Beerutiif Dubaay irratti maaltu wal lolchiisare? Daangaa isaa wal lolchiisu wayitu jira. Mee gaafadhu. Mee doktoriin gaafadhu jalqaba. Waayee. Beerut irraa Dubaayitti wanti si lolchiisu maaltu jira? Achi Dubaay fira qabdaa? Dubaay shira yoo taate malee fira hin qabu. Obsi dubbu obsi homaa rakkoo hin qabu. Eshi garatti gubate. Garaan hin gubanne beet ofii kiyya osoo hin taane namatu utumaan ilaaluu gabroomee obboleessa takkan qaba jedhi kan akkaan jaalladhu. Obboleessa Rabbii. Obboleessa Rabbii. Eshi Nama sanatu bakka duriirraa jijjiirame of ta'uu dadhabe beektaa. sitti jijjiirame. Anatti hin jijjiiramne ofumaa isaa jijjiirame. Eshi Jennaan namoonni asirraa jecha tokko tokko jedhanii jennaan natti dhagahame bakka nama obboleessa jaallatu takkaan gaafa namni waa jedhu itti dhagahamu osoo si ta'e. dhagama osoo ana taate uf ajjeesa yoo ta'e gana ofa qabda. Eshi Animmaa jechuun yoo nama ajjeese malallee of hin ajjeesu bakka kanatti baay'ee of jaalladha dhiifama waliin. yoo nama ajjeese Jechuun akka of jaalladha jechuuf of hin miidhu jechuuf nama ajjeesuun kun qaamaan osoo hin taane jiraamti. amma Doktor Biiftuu wal loltaniire Lakki wali lollenu. wali aartanii Walitti illee naarri. qorata ammaa soof dareeti.